Hace ati hacaaluun jetti maqaan kee? Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa Gurmeessaa Waaqtolaa Jibittii Dagaagaa Qumbee Abebee Kuraa. Dhugaa akkuma maqaan kee hacaaluu ta'e ati hunda caaltaatti cimaa namaadha. Jetteere cimina kana natti hin baay'isinani. Ati dhuguma cimaadha akka maqaa keeti. Jalqabas maqaan kee Hacaaluu waan ta'eef hunda caaltanaan jettee anillee hundan caala jedhee si yaadu. Tole Hace biyyattii kana ijaaruu keessatti qooda guddaa kan qabu eenyudha? Qaadii biyyattii kana ijaaruu keessatti qooda olaanaa kan qabu uummata Oromoodha. Oromoon guddaadha jechuu keeti miti? Oromoon guddaadha sabni biraa xiqqaadha jechuu koo miti. Hace uummanni Oromoo kun akkamittiin si ilaalaa siin? Ija tokkoon na laala. Baay'ee si jaallata kaa uummanni Oromoo? Oromoon kun baay'ee na jaallata, baay'ee na kunuunfata. Mee Hace sirba kee keessatti maalan jira kan jedhu sun maal ibsaa? Maalan jiraan sun waan wal dadhabneef ulaa nuti itti banneen Ormi galee akka barbaade akka nu caccabsaa jiru ibsuuf malee. Malee gadaantummaas dhagaamee miti kaa? Gadaantummaan natti dhagaames miti yookaan immoo hawaasa kiyya irratti gadaantummaan akkatti dhagaamuuf miti sirba sana kanan sirbe. Mee Hace Oromoon kun fira qaba jettee yaadda? Oromoon fira hin qabu. Ati garuu uumama keetiin waan itti hin qabne yoo namni si jajjisitti hin tola? An uumama kiyyaan waan hin qabneen si ona jajji natti no. Waan itti hin qabne yoo namni si qeeqee'u? Waan hin qabneen si ona qeeqee natti hin qorru beetta kun uumama jaarsa jalatti hin guddadhe. Hangarraatti garuu waan kan gaafnetti ta'u abbaan si ajjeese dhibuusaati. Amma kanaatti abbaan nama ajjeeses tarii beekamuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u jennee madhiifna kaa wanti jedhan hin jiru. Haa ta'u kaa kunis jennee silas waaqa koma ture waan inni jedhe diduure hin ammaate kan si anaa kaanoo tole maal jenna gaa kan kee kana situ akka uummatatu akka kee warra nu goomatuuf seenaaf aadaa Oromootu aartiidhaan mul'ate egaa boonyiin sin deebisnu maal lakkuu roobsinee seenaa kee seenaaf dhiifneerra haa ta'u kaa kunis jennee. Hace Oromoon kun akkamiin baay'ee si jaallata? Oromoon kun baay'ee na jaallata, baay'ee na kunuunfata. Mee Oromoon kun maal hin danda'u jettee yaadda? Oromoon keenya kun propaganda hin danda'u. Mee Oromoon kun akka garaa isaatiitiif akka gara laafina isaatiitiif fira qaba jettee yaadda? Oromoon fira hin qabu yeroo baay'ee. Akka ajummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti fira hin qabu. Kanaaf Oromoo kanaaf maaltu mala? At least kabajamuu mala. Oromoon haa roorrisuu miti. At least roorrifamuu hin qabu. Mee waa'ee Finfinnee kana irratti immoo maal jettaa? Waa'ee Finfinnee kana irratti akkuma Maqaleen kan Tigraay taate akkuma Bahar Daar kan Amaaraa taate Finfinneen kan Oromooti. Garuu maal irratti hundooftee akkas jettee Hace? Finfinneen umti uummanni Finfinnee keessa jiraatu eenyu irratti hirkatee jiraatame? Oromiyaa irratti hirkatee jiraata ka? Kallattii arfaniin bar Oromiyaa irraa itti yaa'eetu kan afaan isa kaa'u. Garuu yeroo baay'ee kan gaafisitti ta'u maali Hace? Akkamitti Oromoof Oromoon walii galuu dadhabe? Anaaf iyyuu naaf hin galu. Kan bitaa na galuu kanaan beekta. Ati garuu Hace eenyu jalatti guddatte? Anjaarsa jalattan guddadhe akkattan mirga namaa eeguuf akkattan mirga koo eegsisuu warra na guddise irraan baradhe. Ati mirga namaatti hin buutu kaa? Mirga namaatti taakkuu tokko hin bu'u, mirga koo taakkuu tokko dabarsee namaan laadhu. Hace hanga irraatti garuu anaan kan gaafnetti ta'u du'a kee duwwaadha. Dhimma godheef isatu beeka. Waan godhe